anis ololuma deemuun arkee ani biyyarraa hin baqanne yeroo hunda amatatti yeroo takka niin dhufaa raftii godheetiin deebi'a. Namni na dubbatees hin jiru jarri mootummaa namni maqaa kiyya na kaasees hin jiru qabeenya kiyyallee namni tuqees hin jiru hojiin tiyyaas deemaa jirti sirritti. Garuu biyya keessa hin dhufinii mootummaan si barbaaddii hin dhufinii si miinuu deemanii si ajjeesuu deemanii si hidhuu deemanii ni jaan. So namoo namni maqaa na kaase hin jiru niin gala bakkiniin itti baqadhulleen hin jiru nilleen dheeysu fuula durallee baqachuuf hin taa'u. Yoo rakkoon jiraatellee keessuma teenyee falmanna malee eenyuuf dhiiftee deemtan. So biitti tunis numa qabdi kanaafuu waan hin baqanne. Kabiraammoo ankaniin akka dhaamsa dhaammachuu fedhu namoo dhaaba siyaasaatii wajjin nama dhuunfaa nama humaa keessa hin jirre nama usee hojjetu akka walitti hin maxxansine dhaaba siyaasaa kana deeggaraa abaluu deeggaraa nama parsanaalii deeggara jaanii an akkuma walii galatti namuma hundaan Oromoo hundaan jaaladha namuma hundaan gargaara. So kanaafuu parsanaalii siyaasaa jee namatti sissiqu. So kanaafuu an dhaamsi kiyya kanuma tahaa akka maqaa olola walirratti isin oofne namni na tuqe hin jiru ni isin baqanne torbaan lama booda niin gala kara biyyaa. Yoo rabbi jee torbaan lama booda niin gala duraanis raftiif hin dhufe. Namoonni olola kanaa ooftan gaarii miti. Hawaasniinis kana barbaadaa jiru kasinittis bilbilaa jiru haa galatoomanii nagayaan qabaa hojiin tiyyaas nagaya qabdii ani raftiif hin dhufe torbaan lama booda nan deebi'aa. Kanuma shibboo kiyya. Amma takka ani yeroon biyya jiru dhaabni siyaasaa tokko nan galchine an akkuma nama tokkottiin dhuunfaaf nan dalagadha jee dhaqe siyaasa tokko hojiinis hidhaan qabu. Nam tokko hojiinis hidhaan qabu. Hojii tiyyaa fi ana qofa. Ana magizeen ichi taa'ee hojjedhe nama Oromoo meeqaafiin hojii kanna. So kanaafuu namnillee yoo dhufee hojjete gaariidha rakkoo akkasitti jirtu hin jiru. Namni nama saamulleen hin jiru. Hagaa irratti kan arra boodaan beeku an. Hagaa irratti namni na saames hin jiru, namni na tuqees hin jiru, kan arra boodaan hin beeku. Kanaafuu wanni takka hammeenyi hin jiru, namni na dubbate hin jiru, namni na barbaade hin jiru. So kanaafuu nagayaan qabaa hawaasniinis akkasitti haa beeku. Hawaasni keenya kan addunyaa guutuurra jiru. Galatooma bagana barbaaddanii kan amma dura goone xiqqaadha ganaa nama keenya gargaaruu teenya ganaadha hin hojjenne ganaa parsantii 100 takkaa hin hojjenne. So kanaafuu ganaa nama keenyaas gargaarraa ganaa waan guddaa hojjennaa.